amantii barbaadan hordofaa. Garuu akka Qur'aanni gubachuu kan nama gubu hin jiru. Dhugaa rabbichaa. Namichatii Qur'aana gubde kana waan isin taate mee ilaalaa. Achitti Qur'aana gubaara argaa jirtu miti? Kan gubataa jiru Qur'aan. Jarri poolisii yoo akka jarritti eeganuun ilaalaa. Iswiidiniin keessatti garuu beektu miti wanticha kana tureera bichuufi. Poolisiin akka inni itti eegu ilaalaanii. Achi Qur'aanicha lafarra buusee hin kukkutaa jira. Poolisiin akkamitti eega qoy gizee akkasii? Dhugaa rabbiin isin hin jedhu. አሁን በተሰማ ሰበር መረጃ በስዊድን ቁርአንን ያቃጠለው ግለሰብ በጥይት ተመቶ መገደሉንም በዚህ ሰዓት የወጡ መረጃዎች እያሳዩ ይገኛሉ። 38 ዓመቱ ሳልዋን ሞሚክ ረቡዕ ማምሻውን ጥር 21 በስቶክሆልም በሚገኝ አንድ አፓርትመንት ውስጥ መገደሉ ተዘግቧል። ሳልዋን የእስልምና እምነት ቅዱስ መጽሐፍ የሆነውን ቁርአንን በስቶክሆልም በሚገኝ መስጊድ ውጪ ከሁለት ዓመት በፊት ማቃጠሉን ተከትሎ ከፍተኛ ቁጣና ተቃውሞ ተፈጥሮ እንደነበር ይታወቃል። የስቶክሆልም ፖሊስ በወጣው መግለጫ ታዲያ በአርባዎቹ እድሜ የሚገኝ አንድ ግለሰብ ሌሊት ላይ በተተኮሰበት ጥይት መገደሉን ተከትሎ 5 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቋል። ሳልዋን በተተኮሰበት ወቅት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቀጥታ አንድ ፕሮግራም እያስተላለፈ እንደነበር የስዊድን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መዘገባቸውን ከዚህ ዘገባ ላይ ተመልክቻለሁ። ወይኔ አከም ደስን ይጀ አከሲት ጀልቀበ ሜዲምቲ ገሃነመ ከሰ ገልተካ ዱጋ ረብቻ Gahannama keessa deemtee galta. Yeroodhuma gubatu sana keessatti garuu mootummaan achi akka inni calluma jedhee agartanitti miti. Amma ergi inni du'e immoo balaa buusuu jalqabe. Yeroo Muhammad. عمر عطبة. Yeroo Muhammad. سنريكم آياتنا في Free Sweden. Islam all. Free Sweden. بس كيف Free Sweden. Islam all. Wanta kanarraa maal hubattu beektu guddina amantichaa hubattu dhugaa rabbicha amantiin tokko jechuudha. Yeroo biyyattii keessatti bareechi babal'achaa deemu bakka akka uummanni jibbu gochuudhaaf malee garuu inni akkas godheedhaaf miti amantichi kan jibbamu. Qarshii 200,000 ergeefii jiraan wayis kunoo harmeesaatti kenninee jira kun qarshii 200,000dhaaf Firaa'ol itichaatti isinii ergee akkasa eebbistan barbaannaa qabadhaa kana. Baay'een gammade waan yaadamnetu ta'e. Mihmii namicha kanaaf adaraa rabbii dhaabadhaa al tokko dhaabadhaafi dhugaa rabbii namicha kana. Gocha haadha hiyyeessaa gizee akkasitti jechuudha. Gizee akkasitti irraa dhiqxu. Gizee akkasitti irraa xaragdu. Maaltu sitti dhaga'amame? Dhugaa rabbichaa nama akkasii ta'uu qabna shinus. Waan guddaa fakkaata. Ka'umsa kiyya Finfinnee godhachuun fuulli kiyya gara magaalaa hoolotaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oromoo addunyaa kanarratti argamtan bakkuma jirtanitti nageenya keenya isin haa dhaqqabu isin jedha. Guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa ka'uudhaan magaalaa hoolotaa mana warra Bassuu Fiqaaditti argamna jechuudha. Kaayyoon asitti argamnuufis ifa galaadha. Bassuu Fiqaad yookaan sanyiin haceedha. Obboleessi kiyya tokkummaa namni jedhamu namni biyya Dubaay jiraatu maallaqa xiqqoo waan shaayin yeroo itti gargaaramuu danda'u biraan naa gahi jedhee maallaqa natti kenneetu jira. Erga san biraan gaheen boodaan immoo akka dargaggeessa tokkootti yaamicha uummata kanaa gochuu barbaada.
keessumattuu uummanni Oromoo abbootiin qabeenyaa warri aantummaa sabaa qabdan warri rakkoon Oromoo rakkoo keenya jettanii dhiigummaan isinitti jirtu jechuudha. Nama kana cinaa akka dhaabattan isin gaafadha. Yeroo tokko tokko rakkoon uummata keenyaa maali hojjetan namni gaafa kolfee miidiyaa irra gadi ba'ee nama abaaru gaafa nama kofalchiisu gaafa waan nama haasa'u waa qabaatee waan nyaatu waan dhugu waan uffatu guutamee fi osoo hin taane ilma namaati rakkoo fedhe keessas jiraatu hawaasummaa keessa waan jiru akka kolfee taphatu isa dirqa malee quufeetii miti jechuudha. Kanaafi Oromoon addunyaa kana irratti argitan namni viidiyoon kun isin bira gahu akkasuma ergaan kiyya isin bira gahu waan dandeettaniif waan danda'an gochuu jechuun immoo itti rakkachuu osoo hin taane bakkuma jirtanitti biyya keessa jiraachuu dandeettanii biyya ormaa jiraachuu dandeettanii waan qabdanirraa waan muraasa nama kana akkanaa ergitan irra deebin yaamicha guddaa isinii godha. Irra argitan kunis sanyii hacee jedhamu kan beekamu yeroo ammaan tana rakkatee rakkoo hamaa keessa jira. Nama kana cinaa akka dhaabattan dabalata immoo mee innis waan jedhu irraa dhageeffannee goolabna akkasuma haatillee bira jirti. Wasane haati sanyii hacee illee nu bira jirti waan ta'eef isaan irraayyuu yaada tokko tokko fudhannee goolabnaa jechuudha. Warroonni na gargaaruu barbaadan tokkoon jaala kiyya. Walli na gargaartanis naa gargaarumaa jiraadha. Hayyee galatoomii ulfaadhu. Mee ati yoo akka aadaatti ergaa maalii dabarsite yeroo kanatti atattama wanti si barbaachisu wanti uummanni Oromoo si bira dhaabachuu qabu yookaan ergaan ati dabarsattu maali? Ergaan dabarsatu inni jalqabaa uummata Oromoo namoota ammayyaa gargaaranii galateeffadha. Isaanis nan galateeffadha, lammis nan galateeffadha, uummata Oromoo marti hunda isaanii nan galateeffadha. Waan guddaa fakkaata. Egaa akkuma dhageettan namni sagalee kana dhageeffattan sheer godhatee wal biraan gahaa nama waan dandeettanii lammiif gaachana akka jedhamu jechaan osoo hin taane gochaan isin barbaanna. Sanyii hacee dhugumatti gurbaan kun hacaaluu fakkaata. Nama umriin xiqqaa sammuun isaa guddaati waan dandeettaniif cinaa akka dhaabattan ammas irra deebi'ee yaamicha jajjaba isinii godha. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa dagaagala. Jara waan bicuu qabdan irraa kennaa jirtan hundi keessanuu baay'ee galatooma. Warra guyyaa guyyaan beenu arrabsu yoon baanee dubbannee beenu Oromoon haqaaf marii amanu waan ta'eef akkaawuntiin keenyas halaalamu akkaawuntiin jaraas halaalamu eenyu hattuu akka ta'e eenyu abbaa qabeenyaa akka ta'e adda baafadhaa. Oromoof gadduun Oromoo irraa saamuu miti. Oromoof gadduun Oromoo irraa nyaachuu miti. Oromoof hojjechuudha. Ani irra deddeebi'ee kaaseen jira waa'ee hattummaa. Namoonni jimmaarraa dhufanii jiraachuu danda'u. Abbaan barbaadanis deemtanii ilaaluu dandeessu. Manni abbaa fiixaas, manni harmee kootis hanga ammaa dhoqqee sanaa wajjin jira. Abbaan barbaade deemee ilaaluu danda'a. An kan hin qabsaa'e abbaa koof haadha koof obboleettii koof miti. Arrabsinee abdii kutatanii dhiisanii deemuu jedhu. Waggaa 30 guutuu waa meeqa keessa dabarree amma arrabaan deemna. Maaf akkasitti yaadu akkatti guddanne hin beekani. Waan keessa dabarree hin beekani. Biyya garaa garaa teenyee waa dubbanneef hawwaa waan jirutti fakkaata. Miti. Rakkoo keessa guddanne. Dubbiin kun eenyuuf isinitti fakkaata? Orotaa eenyuuf isinitti fakkaata dubbiin kun? Kun qaxxataa nama wayitiif dubbatame. Anyways haa dubbatamu. Eenyuuf akka dubbatame koomantii irratti barreessa. Koomantii irratti dafaa dhugaa rabbicha. Eenyuuf akka dubbatame koomantii irratti. Mee dhugaa rabbii natti maadha jecha namoonni akkuma koo guyyaa hiriirri jiru hiriira bahee Finfinneen kan keenya jedhaa oolu garuu kan Finfinnee takka dhaqee hin beekne yoo jiraate natti maa bakka. Anama walla dhugaa rabbii osoo amma ol fidanii adaamaa na fidanii kanuma Finfinnee dhanaan jedhani. Waaw aantee Finfinneen hin bareeddi kan hin guddatte dheetuma deemeetuma zaw jedheetuma silkii kiyyaatamee deebi'a malee takka hin beeku bakka Finfinnee tan amma odoo filannoo irra fidanii natti agarsiisanii. Tana hidhee filadhee hin beeku dhugaa rabbii. Garuu guyyaa hiriirri jiru namni tokko na dura hin ba'u bakka. Finfinnee kan keenya handhuura Oromiyaati namni tokko na dura ba'e maaloo warri beektan ispoonsara narraa taate Finfinnee na fida guyyaa tokko qofa na laalchisa bakka. Iskiriinii fotoodhaan malee takka argee siin beeku bakka silkiidhaan malee.
kanuma. Itu bercara fidan hin beekan jedhe. Dhugaanuu hunda keessa jiru kun dhugaanuu hunda keessa jiru fidaa jirtaati. Finfinnee wallaalleerra nu Finfinnee hin beeku. Ara kana namni si dhagaa gadi qabi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan musliimaa akkam nagaa fayyaa keetiin. Har'aan tana wallahi waan ajaa'ibaa oduu gaddisiisaan nu qunnamee jira waan ta'e jecha share like osoo hundi keessanuu viidiyoo kiyya kana wal biraan hin geenye yoo bira dabartan rabbi sinaa qabu wallahi billahi rakkoo guddaa ajaa'ibaan nu qabate guyyaa irraa kana waan ta'e jecha akka beektan kunoo akkuma baqannee biyyaan baafete jettu asitti illee gochi hamaan nurra ga'ee jira waan ta'e jecha akkanatti ummanni asii jechuudha ummanni diina keenyaa eegdanii qobsiisanii har'a kunoo haala kana jedha arguu jirtan kana jechuudha akkuma argaa jirtan kana obboleeyyan kiyya mee ilaalaa mee obboleeyyan kiyya nama gara nama dhibbaa fi wayitis keessa gubatee biyya kana biyya kana fooqee jira fooqee gubatee kana ta'e way رمضي وطن مات ولا الرافة رمضي الليان الليما مالت والليان نور فجده alagaana laguma. Ijoollee keenya biyya Ormaa biyya Somaaliyaa keessatti jiranu baay'ee miidhamne nurra gahaa jiru. Dhugaa Rabbiyaan waan isaan barreeyaan badii akkamii akka uumame hin barre achi keessatti balaan guddaan nu qaqqabaa jira du'aa nu godhaa nu jiraa jiru. Orotaa maal jettu kanarratti? Kanarratti maal jettu sin? አንቺ አሎ አሎ በእናትሽ ያለቀስም አሎ ምን ነው አሎ አንቺ ማይኒ መኪና ፓትሮሊ ቤቱ ምቲስ መኪና ሲካኔ ፖሊሲ ፓትሮሊ ጉቱ ፖሊሲ ጫኔ ደሜ ኩፌ ጅራ ኩፌ ነሞተ ባየቱ ሚደማኒ ጅሩ ነማማዱ የገሩ አመሌን ባር ኦሮሚያ መጋላ በሬቱ ብየ ጃለላ ቢሻን ጋፋ ጋፈተን አነኒፍ ደመጣ ማታ ረጎዴ ከዲስን ገገስ በኬ ወንቲ ውስጦታ አዳዳ መሰቦ ከንቀበል አብጃ ታሻላ ላንጋለ ሆልቀሱ ኦመር ጅማ አባ ጅፈር መሰራ ኩምሳ ሞሮዳ ኦሮሚያ ሸገር ከተማ ከዛ ያዲዱሪያ ኩቲ ኦሮሚያ ጃሌወኒ ቪ ጎተወን በዳሳዮ ከነቅ አቢሼ ገርባ ዲና ፈርከን ከኑ ጀዳኒ ዲና ረታኒ ፎሙረኒ ከኛተን ከነቅ አጫሉ ጉንዴሳ ኡመት ሳኒፍ ሰገሌ ተኡፍ አደባባይ ረት ጀግኑማን ባኒ ከንስርበን ከንጉቲ ኦሮሚያ ቢየ ሀገሪቱ ሁሉ ቢየ ኦሊቃ ድንግሊ ቢየ ማሙ መዘምር ኦሮሚያ ከንጉቲ ኦሮሚያ ቪዚት ኦሮሚያ ፊቲያ ቢያ ባኺያ ሚያ ባመኔንደለቱ ኤሰ ረቢ ጀዲ ነኑፋን ኤሰቱ መን በርባዲ እንደ ነኑፋን ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል ለቤክታና ባየ ውጂ ጋሪ ጎተኒ በእናት በቃ አስዱፉን ሳጋሪዳ Mal así fuera como mal. No, Fulfine deben ver una boringa. Madre, teme pagaru alwole nagar reka kuno akakana la amarra wara garra jara kana diran. Daga ne malenti. Yero kisere yuji ati santi nagudan tawayo. Oi, ala Finfinne duftu mali fituna bisinde bitedem tere. Aha, Mansoor Jamal jechu takka dhageessin beektu arra na agarte. Jecha kana gaagaru sinne. Beeka umriin kee amma?
Saddeet. Waggaa saddeeti. Ma ilkaan keessa sirraa dhagee? Ilkaan immoo ni dhagee. Maal fuulduran kaaniin qabdu bara? Eessa dhaqe ilkaan kee? Ilkaan immoo jiru. Amma maal yaaddanii natti mimee? Mansuure wanti jarri yaadan imma waan guddaatu jira maa gaaffii barbaachisaa maa kun Mansuur gaaffii barbaachisaa gizee mucaan ingidda akka sana boo argaa turte miti Mansuur gaaffiin barbaachisu kun gaaffiin barbaachisu dhugaa rabbii Mansuur تظلمن إذا ما كنت مقتدرا والظلم آخره يفضي إلى الندم واحذر أخي من المظلوم دعوته لا تأخذنك سهام الليل في الظلم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم akkasiin ijoollee keenyatti garafaa jirtu argaartu dhugaa rabbi akka jarratti garafaa jiran argaa jirtu miti ijoolleen keenya asitti meemee hojii akkamii hojjetti isa jedhu immoo ilaallu dhugaa rabbi laayivii irratti waan baay'ee nama dhibu hojjetu meemee ilaala. Waan akkasii keessa jira inni kaaniin azabama inni kaan waan akkasii keessa jira inni kaaniin boo'a inni kaaniin kolfa jiruu keenya kana dhugaa rabbicha. Akkam jirtu nagaa keessanii uummatii Oromoo biyya alaaf biyya keessa namoonni jirtanii viidiyoo daa'ima Basifiqaadiin argitanii deeggarsa gochaa fi kan turtanii viidiyoo hojjechaa kan turtanii sheerii gochaa kan turtanii waan qabdan irraa kaastanii gargaaraa kan turtanii galatoomaa ulfaadhaa isinii jenna. Kana qofaa immoo miti obboleessa keenya lammiidhaan baay'ee galateeffannaa jalqabaa mucaa kana haala inni keessa jiru kan nutti himee dhufne akka nuun gaafannu inni qofaatti illee gargaaraa ture mucaa kana bira akkuma kana harmee isaa bira dhaabbachaa ture waaqayyo isaa eebbisu jechuu barbaanna amma gaa waaqayyo nu gargaare mucaan kun guyyaa isaatti deeggarsa argachaa jira deeggarsi keessa littaafuuf jechuu barbaanna. Wakkan obboleessi keenya lammiin immoo wanta jettu yoo qabaatte boo'icha mucaa kanaa rakkina maatii isaa argitanii warri jajjabeessan warri gargaartan waan qabdaniin xiqqaa guddaa osoo hin jedhin warri jajjabeessan galatooma isiniin jedha. Ittaan Sudaan yaada garaagaraa hanna jajjabeessis jira akkasumas yaada garaagaraa osoo nu hubatiin warri yaada naa kennitu hundi keessanuu hubachuu dhiisurraa waan ta'eef galatooma basuuf akkaawuntii mataasaa baneetifan kanaan booddee dhaabbataa fi oomisha keessan tajaajila keessan beeksifachuu warri barbaadan mucaa kana bira dhaabbachuu warri barbaadan beeksisa garaagaraa hojjechiifachuu warri barbaadan akkaawuntii Basifiqaadiin viidiyoo isinii hojjennee dhaabbata keessan beeksitanii akkasumas mucaa kanas gargaaruu dandeessu hunda dura hunda keessan bakka jirtanitti nu jiraadhaa galatooma. Bakka anis kan yaadaa jiru kana. Dhugaa rabbicha mucaan kun jechuudha kana deeggarsa qofa namarraa eeggachuu qofatu hin ta'in just maal gochuu qaba beektu maastaawoqiyaa hojjechuu qaba dhugaa rabbicha gizee baay'ee maastaawoqiyaa hojjete birrii akkasitu argama maastaawoqiyaa irraa namni tokko maastaawoqiyaa hojjechiise 50,000 kenna yoo akkasitti jechuudha baay'ee mucaan of danda'a deema so kun yaada gaariidha dhugaa rabbi. Sadii baay'isuu sadii meeqeenna 33 naan jedha karaa biraa deemu nama qabbala deemu mee gaaffii tokko si gaafadha amma gaaffii kana naa deebisi. Tole si gaaffii tokkoffaa bineensota galaana keessa jiran keessa shannaaf himi. Kumaa nama dibalee raachaga. Raacha tole kanaaf na biranoo eenyeenyu isaaniiti. Abbaaf haadha obboleessaaf obboleetti kumaa nama dibalee. Kana maal godhuun jedhe tole gaaffii dhumaan si gaafadha sagana jechaadha. Karameellaa 12 qabdaa jennu karameellaa 3 hawwiidhaaf kennite. Karameellaa 3 immoo lattuudhaaf kennite. Karameellaa 3 immoo boontuudhaaf kennite. Karameellaa meeqa si'aaf amma meeqa qabda? Jaalallee 3 qaba ka. Jaalallee 3 qaba. Amma jechaadha gaaffii dhumaa kanatti hin gaafadhaa kana naa deebisuu baannaan mana kanaan si ari'a. Tole hirkoo kaargoo tajaajila kennu keessaa 2 natti bi.
Tokko baasootiin halamsa nama garbu biyya tolta. Eeyyeen maal kana qofaree biyyarraa gara Dubaay warra deemuu barbaadan biyyoota gara biraarraa gara Dubaay dhufuu warri barbaadan fakkeenyaaf Joordaan, Beeruut, Baareen irraa dhufuu warri barbaadan irkoo kaargoo anus Bak maastaawoqii akkasitti hojjete mucaa nuyyuu lallaafi nu ituun barbaadiin nu lallaafi nu hojjechiisaasan bakka gara 500,000 ilaalama inni maastaawoqii hojjetu malee. China tana laala. China fagoo laaltee ija isii argitaa takkatti isi'ate. China kullin bal'aan fakkaattu. Mee namnummaan China ija badhee dhaabatee argu jira. Jira. Ummanni ijaan hin agarre kun teknooloojii aalamarraa akkamitti wazza'uu dadhabnee ijji teenna ta'asi adaamarraa finfinnee argitutu waa arguu dadhabdee gamma. Gugurdinnarra. Limaadha. فإنها لا تعمل الأبصار هنا المكان أماما ديما نوفن نكون يسد دلقم سعودينا إنجليزي تدلقم ميدي إن إنجليز نتو أمة إسلاما كيست يوس ديبي تو أكا عالمة يوفن أتي ميدي إن جبا ميدي إن وانيو ميدي إن كجبا ميدي إن والتكيسو ميدي إن والتفتشو ميدي إن وما أدراك عدد إسيتن بيكم أي قيمة كان قفت أومي شما kana qofan nu keessa jira kana keessa ba'uuf ammoo yeroo carraa arganne kana keessatti waan akkanaa dalaguu waajiba nurratti maandisa tokko jira akka malee ijaara mootummaa ijaaree waggaa 40 sii dalage xoorataa bahe jedhe akkam xoorataa bahe xayyin mana tokkocha ijaarii xoorataa bahe jedhe mana tokkocha qofa hayyame amma la waggaa 40 dalageen xoorataa jedhe aaree mana bolokkeetti walumatti dhadhee dhudhuubeetuma fixe mana jedheen dafee mana waggaa 5 ittiin dhumne sekonditti fixe kalas mana fixe xoorataa na baasi jennaan mana kana fudhu xoorataa bahe jedhe. Meediin wal fukkisiisu meediin walittamaa hojjechuu meediin kan nu keessa jiru kana inni jarri wanti jirru hojjetan qalbiin hin argu ijjiin argu jedhaa jiru kan argumaa inni qalbiidha jedhaa jiru han hin dandeenye sheekaa galatooma baay'ee galatooma dhugaa rabbi waan nu nagarre isin agartanittu sagantaa naraaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti isin jaallatamnaatu.